السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا مامتيوب لقى هبو بيتو لقى هبو كبيت الحكرا حبورا من فدتا أنا من فدتا جناني إنداكنا جنة ما من فدتا جناني ما مكا كنا مو وجيلا لا مكا كنا مين مالني حبورا بيشان لقني مالني مكانيسا لكن ما تقول لي خنقو أبورا ما تقول لا أبورا بيشان كم تيجي هذا مغا كم هذا مغا أسيم بونا muka kana nama bai tikitu kana wannan daga ana kana gotani mastika kan ya ne jira ani yadda garu da umman yadda wow sadar wow enu azach namni gira jira bakka sagalee ke senu da kopi fati amma laga senu da imbasin nani jettu Aram basin ma basta mali aram ta un basin bishan bae gudda dabar mal tu jira kes ropi jira ropi sagumare yasan si kabrao qurtumi qaba azo jira azo len jira jira inni barke magi bishan kes tae kana namalala kana paka anta winda kin shi sitahu damuna bi amba bae embar baru betta mas akka salphatti ilaalina bishaan kun raasanii wannoo qamarisuuf itti dalaga bishaan kana nama baay'ee masnoo itti dalaga kanaan dura isin agarsiiseetu laga caaccoollee asiin dhufa kun laga caaccoo wajjin walittiin asii deemanii eessa ga'een affaariin deemaan hardam mangala hardam barra affar karaa affaar deema jechuudha kun Awaash wajjin waliin makamee jechuudha kan bishaan kun nu biratti singaa asii ka'ee harabatuutti garafi harabatu kas zuwaay ka jiru zuwaay haiqin beekaniini zuwaay haiq akkasanii asii garuu akka turizimii godhuu hin dandeenya bar oromoon waan baay'ee qaba laalaa kan asii jalbaa gootanii asitti wannoo xiqqoo akka mannaafashaa banamee asitti namni dhufee otoo itti gammade maal jettan akkamitti akka bareedu laala garuu waan tokko ittiin hojjetamne bakkiin kun adda qilleensa addatu jira baay'ee bareedadha isin hundi kottaa daawwadhaa kottaa kana kottume akkam jirta nagiya ati abura biyya kanatti dhalamtee biyya kanatti guddatte maarree waa'ee bishaan kana na ibsine bishaan kun maal itti fayyadamna? Bishaan kana itti fayyadamu inni tokko akkasitti itti fayyadamna biyya yoo ayyaana itti bashannanaa dhufa horii itti fayyadama bona ta'e itti fayyadama baadiyyaa dhufa ganna haroo mana fayyadama waan ta'eef inni bona waan goguuf itti fayyadamanii uffata illee barbaadanii waa baay'ee fayyadamu. Maarree jaalallee keessan wajji as dhuftanii bashannanuu illee hin dandeettanii akkasiin gootanii. Yan akkasii ilaalaa baay'ee bareedaadha amma yaada tokko qabaani biyya kanatti ilaala amma kun jechuun of kan danda'e bareedummaa jechuudha bareedaadha asitti waan dargaggoos wal taatanii asitti akka wannoo mannaafashaa gootanii karaa xiqqoo sirreessitan namni kan itti seenu jechuudha qarshii baay'ee itti hojjechuu hin dandeettan namni dargaggeessa wannoo hojii hin qabne wal taatanii asitti akka mannaafashaa dalaydanii ila kunillee ta'a sirree laal asitti sirreessitanii akka horaa jechuudha horaan beektaa ka shoftu akka horaa jechuudha akka sanitti asitti hojjechuu hin danda'ama namni baay'ee akka turizimii dhufee laaluu hin danda'a jechuudha
habuuraadha. Habuuratti waan baay'ee hojjechuu ni dandeenya. Inshallah abdii qabna. Akkasitti itti yaadaati gaafa bira yoo deebi'u immoo asitti mannaafashaa ta'e akka na eeguu barbaada. Baay'ee miidhagaadha, ni bareeda. Baay'ee agartanii waan ani asii karaa sanillee ilaala. Bareedummaa jechuudha. Kana sagalee kiyya. Hello! Ilaala. Dadhaa jabaadhu obboleessoo. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maamtuu abuura irratti deebi'ee dhufee bishaan kana laga kana laalee bareedummaa isaa isinillee laalaa subscribe like share godhuu keessan hin dagatina. Bishaan burqaa agartanii as burqaadha. Zamzam jedha bakka. Qulqulluu bishaan laala. Bishaan qulqulluu kun eessa argama yoo jettan Oromiyaa keessa biyya habuuraa beektu. Kun amma hin dhugamu. Bishaan qulqulluu maashaallah. Zamzam bishaan qulqulluu agartanii nuxu. Burqaadha laala akkuma agartanii asitti. Kun azila yaa kun laala kana yaa. Kabiraan ila bishaan jiru baraas jalaan yaaya. Wanta ajaa'iba laala. Oromiyaa keessa biyya jiituu ka jennu jaalanneen. Ila dhufee asiin ila bishaan dhufee asitti wal makama. Wal makan kuni adiidha. Kun immoo bishaan qulqulluu laala. Bishaan qulqulluu kana. Kun immoo booradha bishaan boora laala. Difference. Amma jedhanii Dobbii. Bawaasi. Baay'ee. Omaan jiru. Moomun jiru yaa'u. Akkuma of eeggatuma deema of eeggatuma. Of eeggatuma deema. Akkamitti gaddee beeyaare? Maal si lafa gaate moo? Si lafa gaate? Hooti la burqaa kuma. Arr. Burqaa laala burqaa. Zamzam agartanii kun kana kaagirtin asitti laala burqaan kana bishaan kabiraa kana aragana waan baay'ee isin agarsiisa kotta. Asumaan gabbay. Kun jechuun dhagaa maal jechuudha? Hin beektanii dhagaa kana. Dhagaa simmintoo kan itti dalagu. Gazuur. Isa maariifaan qallalliin jedhan Dhagaa salphaa jechuudha. Dhagaa salphaa jechuudha. dhagaa salphaa. Gazuur achumaan gadi. Oomisha waan guddaa jechuudha. Gaara kana hin ba'a jedhee wal morkee ije tokko kufee amma hin ba'a. Akka zoor.
Isirra eessa akka ga'e ilaala. Oh! Baika. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Kottu cameraman kottu. Daga Uboo. Daga Uboo jedhama. Baay'ee bareedaadha. Akkanatti isin daawwachiisee isinillee kottaa ilaala. Oromiyaa keessa ilaala. Waan baay'eetu jira. Waan bareedaatu jira. Mee max tagamee maqaan Wow, ajaa'iba wallahi. Waan ajaa'iba laale, waan ajaa'iba arge. Qilleensa qarshii bulloo saantimii takka itti kaffalamne kun naxaadhaan fudhata qilleensa bareedaa wal makamaan hin qabu. Eenyummaa kee beeksisnee elma. Gamtii Kaalib Kirris jedhama yookaan Mahammad jedhama. Daraartuu fi abbaa daraartuun hojii maaliif dhaabanii namoota baay'ee gaafataa jira. Bal'inaan eeggadhaa anillee achi turee hojii isaanii sirriitti karaa qabsiisaa jiranii hin deebi'an hin dhufanii. Eeggadhaa obboleessa haadha daraartuu kun akkanatti na bashannansiisaa kaameraamaanii ture. Amma immoo kaameraamaanii kabiraadha. Falmiin kennaa kabiraadha. Maafti wajjin dorgommii qabaa jirra. Dorgommii qabna tokko lama sadii jenna. Tokko lama sadii. Fakkaata turtiin kenna. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galatoomii obboleessa kiyya.